Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan wixata caamsaa 3 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 25 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Har'a addunyaa irratti guyyaa walabummaa pireesituu yaadatamee oola. Gaazexeessota Yuugaandaa hojii isaanii idilee hojjetan haleellaa qaamaatu mudata jedhama. Somaaliyaa keessatti haleellaan gaazexeessota irratti geggeessamu dabalaa jira. Oduu har'aa keessatti itti deebina. Kibxata dabre kana mana maree nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaa barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u ilaalchisee marii geggeessame irratti ka dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennan irra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akka itti gaafataman waamicha dhiyeessan. Tokkummaa mootummootaatti ergama Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbataa akka ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa ilaalchisee ka Giriinfiild dubbataniif deebii kennanii jiru. Dhiyeenya magaalaa Mogadishoo keessatti eega mormiileen geggeessamanii booda paarlaamaan mana maree biyyattii ka gadaanu dheereffamuu yeroo aangoo pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dhaabatu sagaleen murteessee jira. Kanneeniif kabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuuseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Somaaliyaan walabummaa pireesitiin Afrikaa keessaa biyyoota sadarkaa gadaanaa keessa jiran keessaa tokko yoo taatu filannoon gaanfa Afrikaa keessatti geggeeffamu dhiyaataa waan dhufeef aangaa'onni gaazexeessotaaf deeggarsatti dabalaa akka godhan kanneen miidiyaaf falman gaafatanii jiru jedha. Gabaasi Mohaammed Kaahiyyee Moqadishoo irraa erge. Baatilee arfan darban keessa Somaaliyaa keessaa aangaa'onni sabaa himaalee 3 weeraruudhaan gaazexeessota 30 ta'an hidhanii jiran. Baatii bitootessaa keessa immoo poolisiin gaazexeessota hojiirra jiraniif kanneen birootti dhukaasuudhaan gaazexeessota 2 madeessuunsaa ni yaadatama. Ugaandaa keessaa gaazexeessonni ennaa hojii isaanii hojjetan haleellaan irratti raawwatamuu gabaasan. Gaazexeessonni 2 akka jedhanitti humni ibsaa baduu ilaalchisee hiriira mormii geggeeffame gabaasuuf utuu yaalanii reebichi irratti raawwatamuu dubbatan. Hedduun immoo ennaa filannoo baatii amajjii keessaa reebichi irratti raawwatame jechuun Haliimaa Tumaanii Kaampaalaarraa gabaasteetti. Ebla 28 mormiin magaalaa walakkeessa Ugaandaa Kaayungaa keessatti ka'ee jira. Gaazexeessaa akka ta'e Amoon Kaayaanjaa buufata televiziyoona naannoof gabaasuuf gama hiriirichaatti ergame. Kaameeraa isaa baafatee hiriirtotatti dubbachuu ennaa jalqabetti poolisiin bobba'ee Kaayaanjaaf gaazexeessituu kabroo Teedii Nakaliigaa haleellaa irratti raawwate. Waaltaan Pireesii addunyaa akka jedhetti Kaayaangaaf Nakaliigaan gaazexeessota 100 ol kanneen Ugaandaa keessa hojiirra jiranii reebaman keessaati. Gaazexeessonni lamaan akka gabaasanitti hoogganoonni raayyaa ittisa uummata Ugaandaa sabaa himaa waliin hariiroo jiru fooyyessuuf dorgommii kubbaa miilaa qopheessanii torban 2 booda. Waraanni Chaad dilbata kaleessaa du'uu pirezidaantii biyyattii Idris Deebii booda mootummaa haaraa moggaasee jira. Hooggantoonni mormitootaa garuu fudhatama dhabsiisuudhaan muudamni kun ajajuma dullacha isa isaan ni hafa jedhanii abdatan ta'uu beeksisan. Deebiin adda waraanaa irratti lola riphxe loltoota irratti geggeeffamu irratti baatii darbe du'uun hooggana isaanii kan waggoota 30 xumuraan kan ga'e yoo ta'u biyyattii Afrikaa waaltaa kan jihaada naannoo sanaa keessatti duuluu irratti warreen dhiyaa waliin michuu yeroo dheeraa taate keessatti rakkoo kaasee jira. Manni maree waraanaa ilma Deebii Mohaammed Idris Deebiin hoogganamu erga abbaan isaanii du'anii booda aangoo kan qabate yoo ta'u baatilee 18 keessatti filannoo geggeessuuf waadaa seenee ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Andaarri galaana Xaaliyaanii 2 bakka koolugaltoonni 100 lakkaa'aman yaa'an ta'ee jira. Dooniin dhaaba gargaarsaa tokko garba Meeditiraaniyaan keessaa yabalaawwan namoota seeraan ala deddeebisan irraa koolugaltoota 236 baraaranii jiran. Gama biraan waardiyyaan handaara galaana Xaaliyaaniif poolisiin daangaa eegu koolugaltoota 532 baraaruudhaan gara odola xiqqoo tokkotti geessanii jiran.
Gareen baraarsa galaanarraa kan SOS Mediterranean jedhamu akka jedhetti dooniinsaa Ocean Viking jedhamtu guyyoota 4 dura yabalaawwan laastikaarra ijoolleen maatiin biran jira 119 dabalatee koolugaltoota baraaruudhaan gara bakka amansiisaatti geessitee jirti. Bulchaan odolattii walakkeessa Xaaliyaaniirra gara Afrikaa kaabaatti dhiyaatu kan Laampeduusaa akka jedhanitti koolugaltoonni 532 kanneen yabalaawwan 4 irra turan baraaramanii gara dugdee galaanaatti ba'anii jiran. Baatiin birraa innaa qilleensi oo'u jalqabu lakkoofsi yabalaawwan seeraan ala namoota Liibiyaarraa gara Awurooppaatti ceesisanii dabalaa adeema. Hindiin guyyoota 12 walitti aanuuf guyyaa guyyaatti namoonni 300,000 ol haaraa vaayirasii koronaan qabamuu gabaastee jirti. Sa'aatii 24 darbe keessa qofa namoonni 368,147 vaayirasii kanaan qabamuullee beeksifteetti. Hindiin addunyaarraa daawaa oomishuun kan beekamtu ta'us uummata ishee biliyoona 1.3 keessaa 100 harka 2 qofaatu talaallii argachuu isaanii gabaasaaleen naannoo beeksisaniiru. Dursaan waaltaa daawaa oomishuu kan Hindii Adaar Poonawaalaa waaqiyyuu dursee kan akkasii ta'a jedhee waan himu natti hin fakkaatu jechuudhaan gaazexaa Biriteen The Sunday Times jedhuuf ibsanii jiran. Dureessichi umriin waggaa 40 gaazexaa sana waliin gaaffiif deebii erga geggeessanii booda qeeqa dhiyeessuudhaan gatii talaallii kan gad cabsaniif tarkaanfiin kunis biyyoonni talaalliitti dabalaa argatanii lubbuu hedduu oolchuuf gargaaraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa immoo hoogganaan hojjettootaa Waayit Haawus Raan Kilayin dhaabbata oduu televiziyoona CBS kan Face the Nation jedhuuf akka himanitti gargaarsi Hindiif akka dhaqqabu ariifachiisaa jirraa jedhan. Ta'us Ameerikaanis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfii fudhataa jirti jedhaniiru. Waayit Haawus jimaata ibsa kenneen kibxata boriitii jalqabee Yuunaayitid Isteetsi balaliin Hindiirraa akka hin dhufne ni dhaabdi jedhee jira. Yuunaayitid Isteetsi xayyaaronni humna qilleensaa 2 siliindarii oksijiinii baatu maaskii N95 jedhamuuf meeshaalee qorannaa ittiin geggeessan gara Hindiitti erguuf jirti. Taayiwaanis oksijiinii akkaan barbaachisu gamasitti kan ergitu ta'uu beeksifte. Ministeerri eegumsa fayyaa Indoneeshiyaa Buudii Gunaadii Sadiikiin akka jedhanitti namoonni gosa vaayirasii isa haaraan qabaman tokko Hindiirraa tokko immoo Afrikaa kibbaarraa gamas seenuu beeksisan. Gama biraan waaltaan to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi CDC'n talaallii fudhatan iyyuu vaayirasii haaraa sanaan qabamuu waan danda'aniif gara Indoneeshiyaatti akka hin imalle gorsee jira. Waaltaan qorannoo vaayirasii koronaa kan Joon Hopkins har'a ganama akka gabaasetti addunyaarraa namoonni miliyoona 152.8 COVID-19 yoo qabaman kana keessaa Ameerikaan sadarkaa duraarra kan jirtu yoo ta'u uummanni miliyoonni 32.4 vaayirasichaan qabamaniiru. Hindii keessaa immoo uummanni miliyoona 30 ta'an akkasumas Biraazil keessaa miliyoonni 14.7 vaayirasii koronaan qabamuun gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan gitoota isaanii kan biyyoota G7 waliin wal arguuf Londanitti argamu. Marii sirnaa kan guyyoota 3f sana cinatti mariiwwan geggeeffamaniin dhimma weerara vaayirasii koronaa Raashaa fi Chaayinaa ajandaawwan dhiyaatan keessaa ta'uu akka hin oolle ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata dabre kana mana maree nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaaf barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u ilaalchisee marii geggeessame irratti kan dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennanirra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akka itti gaafataman waamicha dhiyeessan. Tokkummaa mootummootaatti ergama Itoophiyaaf itti gaafatamaa dhaabbataa akka ta'an ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan kan Giriinfiild dubbataniif deebii gama isaanii kennanii jiru. Jaallanneetu dhiyeessa. Humnootiin hidhatan dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan irratti haleellaa geessisan ittisuuf kibxata darbe golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa falmii gaggeesse irratti haasawaa kan dhageessan tokkummaa mootummootaatti ambaasaadara Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild addunyaa irratti nagaa fi nageenya argamsiisuuf uummanni ilaalcha duraa argachuu qabaa jedhan. Jireenyi isaanii akkasumas kabajaa fi nageenya uummataa eegamuu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Humnootiin hidhatan yeroo baay'ee tajaajila bu'uuraa kan uummataa irratti waan qiyyaafataniif jecha seera addunyaa waan cabsaniif itti gaafatamtoota ta'uu qabu jedhaniiru. Humnootiin hidhatan beekaa bakka qonnaa,
ujummoolee bishaanii akka faalaman yookiin akka barbadaa'an gochuun dhaabbatootii tajaajila eegumsa fayyaa irratti boombiin haleelanii miidhaa akka geessisan uummannis tajaajila bu'uuraa akka hin arganne gochuu isaanii dubbatan. Kanaafis jecha uummanni tajaajila ibsaa, bishaanii yookaan nyaata ga'aa argachuuf qe'ee fi mana ofiirraa humnaan godaanuuf dirqama. Kun immoo yaalii uummataa jabaa yeroo tokko tokko immoo hanga lubbuu galaafachuu gaafataa jedhan Ambaasaadar Giriinfiild. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaas akka fakkeenyaatti dhiyeessan. Walwaraansi Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru caasaa quunnamtii uummataa addaan akka citu gochuun shiboon tajaajila elektirikaa dabarsan akka kufan, hospitaalonni akka saamamaniif hojiin ala akka ta'an taasisee jedhan. Uummanni Tigraay fedhii tajaajila bu'uuraa guuttachuuf manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf akka dirqaman, karaa dheeraa akka deeman, haalli nageenya isaanii yaaddessaa ta'uu fi doorsisa hokkaraa keessumaa humnaan gudeeddiif hokkara saalaaf yeroo baay'ee akka saaxilaman ibsan. Kun obsaan kan ilaalamu miti jedhanii kanaafis battalumatti diinummaa wal ilaaluun akka dhaabbatu gaafatan. Manneen barnootaa fi gamooleen uummataa yeroo walitti bu'iinsa sana lafa ijoolleen keessa buufatanii nagaa argatan, bakka dahannaa uummataa fi bakka hawaasni itti wal argu yookaan bakka gargaarsi itti raabsamuu fi tajaajila itti argatan ta'ee ture jedhan. Gamoon barbaachisoo ta'anii fi bakka dahannaa uummataa ta'an akkasii kun beekaa irratti yeroo qiyyaafatamu keessumaa dubartoota, namoota tajaajila kunuunsaa kennanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa addaa fi gaddisiisaa geessisa jedhan Giriinfiild. Humnootiin hidhatan waaltaalee tajaajila eegumsa fayyaa yeroo to'atan dubartootaaf shamarran kanneen tajaajila da'umsaa fi sana waliin wal qabateen achi turan yeroo baay'ee du'aniiru jedhan. Dhimma kanarratti gaaffii kan dhiyaateef tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kan Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Haasqasillaasee akka jedhanitti Itoophiyaan haga danda'ametti nagaan uummata ishee akka hin jeeqamne hojjetaa akka jirtu ibsanii nagaan inni dhugaan akka dhufuuf yoo barbaadame garuu kanneen nagaa jeeqan itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhanii. በመጀመሪያ ሴትዮዋ ስላቀረቡት አይደለም እኔ መልስ መስጠት የምፈልገው እኛ ስላልነው ነው መናገር የሚኖርብኝ። jalqabarratti dubartiin sun waan dhiyeessaniif jecha deebii kennuu fedhaan jiru. Nuti yeroo jennutti garuu dubbachuun qabaa jedhan. Akkuma beekamu walga'iin kun golli nagaa eegumsaa banaa gochuun waltajjii falmiitti gaggeessudha. Kan qopheesses lammiiwwan Veetnaam turan. Mata dureensaa kan waliigalaa yoo ta'u walitti bu'iinsi hidhannoo dabalate haala jiru keessatti siviilota yookaan namoonni nagaa eegamuu akkasumas gamooleen hawaasaa fi tajaajila kennan eegamuu qabu ka jedhu yaada waan baay'ee of keessaa qabuun qophaa'ee jedhan. Warri Veetnaam waan qopheessaniif qabu yaaddoo seenaa qaban. Sababiinsaas bara 1955 hanga bara 1975tti kan gaggeeffame duula waraanaa Ameerikaan hoogganamuu fi Veetnaam irratti gaggeeffame badii hedduu raawwatee jira ka jedhan Ambaasaadar Taayyeen kana yaadachuuf dhiyeessan. Kanas ka dhiyeessan akka muuxannoo tokkotti jennee fudhannaa jedhan. Nuti miseensota gola nagaa eegumsaa waan hin taaneef yaada qabnu dursinee barreeffamaan dhiyeessine. Biyyoonni kabiroon immoo sababaa dhukkuba COVID-19 kan ka'e walga'ii banaa ta'e kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsan. Kan barreeffamaan dursinee galchinee jedhu Ambaasaadar Taayyee Haasqasillaasee na ibsan. ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የጄኔቫ ኮንቬንሽን የ1969 ፈራሚ ናት። ይሄም Itoophiyaan akka biyyaatti walta'iinsa Jeenevaa kan bara 1969 mallatteessitee jirti. Kunis walitti bu'iinsa keessatti uummata nagaaf eegumsi akka ta'u kan labsudha. Kanaaf sadarkaa ammarra geenyeen walitti bu'iinsi meeshaa waraanaan deeggarame amala walxaxaa waan qabuuf miseensonni kaawunsilii hundi hubachuu akka qaban keessumaa kanneen fincila kaasan jeeqan kan mootummaa hin ta'in meeshaa waraanaa gargaaramuun lubbuu uummataa irratti badiinni geessisu ajjechaa suukanneessaa fi gocha gara jabummaa irratti fuulleffachuu qabu. Sababiinsaas finciltoonni kan mootummaa hin ta'in keessumaa dhaabbatoota mootummaa fi kan uummataa irratti maaltu na dhibeedhaan waan ga'u isa ammaa qofa otoo hin taane isa gara fuulduraas waan murteessu waan qabuuf jecha gochi kun
dhaabachuu qabaa ka jedhu ture jedhan. Dhimmootii kanneen biroos dhiyeessinee turre ka jedhan Ambaasaadder Taayyeen walitti bu'iinsi kun qoor-qalbii uummataa kan miidhe kabajaa uummataas ka tuqe ta'uu dubbatan. Kan gaafatamuu qabus eenyutu jalqabee isa jedhu ta'uu qabaa jedhaniiru. Nagaa buusuu barbaadu taanaan kun fedhii hunda keenyaa waan ta'eef itti gaafatamummaan hin jiru taanaan nagaan hin dhufuu jedhaniiru. Sababiinsaas humni gocha kana karoorsee irratti qophaa'ee hojiirra oolche waan jiruufi jedhaniiru. Kanaaf nuti ka jennu manneen barnootaa, hospitaalonni, dhaabbatoonni enerjii, lafti gabaa, dirree xayyaaraa eegamuu qabu. Garuu gareen fincile kun hospitaalota sarara humna elektirikaa dabarsaniif gara laafinna kan hin qabnee fi dirree xayyaaraa kan qotedhaa jedhaniiru. Waa'ee nagaa, araaraa akkasumas marii gaggeessuu ituun kaasiin dura itti gaafatamaan eenyu akka ta'e baramuu qabaa jedhan. Itoophiyaan akka biyyaatti nagaa fi nageenya uummata ishee eegsisuuf kan itti gaafatamni irra jiru akkuma biyyooti ka biroo mootummaa fi mootummaa qofa. Kanaaf tarkaanfiin barbaachisu fudhatamaa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa dhaabbataan kan Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma ka biroon Ambaasaadder Giriinfiild kaasan waa'ee walitti bu'iinsa Sooriyaa keessaa kan ilaaleen bulchiisi Asaad gargaarsa Raashaa irraa argatuun dhaabbatoota misoomaa kan bu'uuraa barbadeessaa akka jiru ibsanii miidhaa uummata Siiriyaa irra ga'aa jiru dubbatan. Yaman keessattis daandileen riqichi jiran dhaabbatootiin tajaajila eegumsa fayyaa fi manneen barnootaa waan diigamaniif jecha Yaman addunyaa irratti biyya jeeqamsi gargaarsa namoomaa hamaan keessatti mul'ate ta'uu dubbatan. Kun gocha ta'uu hin qabnee fi baay'ee suukanneessaa ta'uusaa Giriinfiild ibsanii nageenya sibiilotaa eegsisuuf gareelee gocha kana raawwatanii fi seera addunyaa cabsan itti gaafatamtoota gochuu qabnaa jedhanii jiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Dhiheenya magaalaa Mogadishoo keessatti eega mormiileen geggeessamanii booda paarlaamaan mana maree gadaanuu kan Somaaliyaa dheereffamuun yeroo aangoo pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dhaabatu sagaleen murteessee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyyee Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa. Pirezidaanti Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookiin Farmaajoo jedhamanii beekamanuuf aangoo waggoottan 2 dheeressuudhaaf murtii kanaan dura kennamee ture kaasuudhaaf sanbata darbe walgayii kana irratti miseensonni paarlamichaa 140 guutummaadhaan argamaniiru. Pirezidaanti Mohaammed Abdullaahiin murtii kanaaf mana marichaa erga galateeffatanii booda muummicha ministeeraa biyyattii Mohaammed Hussein Roobilee haala barbaachisaa nageenya filannootiif ta'u mijeessuudhaan akka adeemsa filannoo dhaabbatee ture itti fufsiisan itti gaafatummaa itti kennuu isaanii paarlamaatti himaniiru. Farmaajoon akka dabalataan dubbatanitti muummichi ministeeraa waliigaltee fulbaana 17 bara 2020 fi yaada koreen teeknikaa baayidaawoo guraandhala 16 bara 2021 kennee ture hojiirra oolchuudha. Mormitoonni tarkaanfii amma fudhatame simatanii waliigalteen fulbaana 2020 akka hojiirra oolu aangoon isaanii guraandhala darbe kan raawwate pirezidaanti Mohaammed Abdullaahiin pirezidaantummaadhaaf dorgomuudhaan ala dhimma biraarraa akka of fageessan gaafataniiru. Miseensi paartii siyaasaa mormitootaa Himiloo Qaraan jedhamu Senaatar Eliyaas Alii Hasan adeemsi filannoo akka iftoominaan geggeeffamu abdii qabanii ibsaniiru. I welcome the fact that President Farmaajo has realized that there is no way out and he is back on the track. Pirezidaanti Farmaajoon akka falli biraa hin jirre baranii waliigaltee fulbaana 17tti deebi'uu isaanii fudhadheera. Falli qooda fudhattoota siyaasaa hundaan deeggaramu isa kana duwwaadha kan jedhani Eliyaas Alii Hasan amma bulchiinsaa fi nageenya filannoo geggeessuudhaaf itti gaafatamummaan muummicha ministeeraatiif kennameera. Amma akka isaan filannoo geggeessuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatanu abdiin qabaa kan jedhus itti dabalaniiru. Hoggansi federaalaatii fi naannolee torban dhufu keessaa waa'ee adeemsa filannoo irratti marii godhu jedhamee eegama.
Yuunivarsiitii biyyoolessaa Somaaliyaatti ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an Anwar Abdul Fattah akka jedhanitti qooda fudhattoonni hundumtuu amma adeemsa tasgabbii biyyoolessaa booressu hambisuu irratti atattamaan xiyyeeffachuu qabu jechuun isaanii gabaafameera. Now the Prime Minister Mr. Roble should take the leadership, focus on the election, speed up the process, make a broader consultation with... Amma muummichi ministeeraa hoggansa fudhachuu qabu. Filannoo irratti xiyyeeffachuu, adeemsa isaa ariifachiisuu, qooda fudhattoota siyaasaa Somaaliyaa wajjin marii bal'aa gochuu, hawaasa addunyaa wajjin walqunnamtii fooyyessuudhaa fi finxaalessitoonni akka harka keessa hin galfanne eegumsa nageenya jabeessuun barbaachisaadha jedhanii Anwar Abdul Fattah. Tarkaanfii Somaaliyaan fudhatte kana kan simatte Yuunaayitid Isteetsi hoggantoonni biyyattii waldhabiinsa filannoo irratti jiru hiikanii adeemsa filannoo amma danda'ametti akka raawwatan hubachiisuun ishee beekameera. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Amboo keessatti dargaggoonni balfa goggogaa kaasuu irratti hojjetaa jiran ofirra darbanii dargaggoota biroo afuriif hojii uumuu isaanii dargaggoota Taamiraat Dallaloo dubbatee jira. Dhaabbanni tajaajila balfa goggogaa kaasuu yaadne jedhamu kun waggaa tokkoof walakkaa dura yeroo hundeeffamu maamiloota 200 qaba. Yeroo ammaa garuu maamiloota 1,100 tajaajilaa jira jechuudhaan hundeessaan dhaabbatichaa dargaggoota Taamiraat Dallaloo ka dubbatu. Gara fuulduraattis warshaa balfa goggogaa kanarra deebiidhaan tajaajila irra oolchu akkasumas warshaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo oomishu dhaabuudhaaf karoorfachuu isaanii dubbata. Dargaggoonni otoo hojiin tuffatiin hojjetanii jijjiiramuu qabu, nurraa barnoota argachuu qabullee jedha. Naakoor Malkaatuu dubbise. Dargaggoota Taamiraat bara darbe yeroo wal argine hojii keessan jabaattanii hojjetaa akka jirtan laaleen turenis isin duukaa guyyaa guutuu waliin kosii kaasaa oollee yeroo sana maalirra turtanii har'a maalitti jirtu? Egaa innaa hojii kanatti gallu maamila 200 hanga 500 qabannee socho'aa turre. Amma immoo maamila 1,100 geenyeerra hojii kanatti isaan jechaa jirra. Innaa calqabnu birrii qarshii 30 calqabnee turre. Amma immoo birrii 10 daballee birrii 40 gooneerra. Haala adda addaatiin haala boba'aatiin kan ka'e birrii 10 daballeerra. Uummannis gammadeetu kaffalaa jira. Kanarra jirra. Yeroon hojii keessan sa'aatii kamii hanga sa'aatii kamitti? Dafinoo hanga Qidaameetti. Ganama sa'aatii 12 hanga guyyaa sa'aatii 6:00. Sa'aatii 6:00 booda maal gootu? Sa'aatii booddee immoo yoo waan fe'amu yoo jiraate baadiyyaa fa'aa sa'aatii cidii waan mi'aan fa'aa feenee finnaaf hojii akkasii fe'umsaaf hojjechaa jira. Mee waggaa tokkoof jijjiiraan kun akkamitti darbe? Hojiin kun akka laayyootti hin dhufne, maamilli kun akka laayyootti hin dhufne, hojii baay'ee barbaadaa, hojii amanamummaatiin kan hojjetamudha. Yeroo yerootiin sa'aatii keenya kabajnee argamuun dirqama ta'eef yeroo yerootiin uummata kana amansiisaa, amanamummaa keenya agarsiisaa. Amma kana keenye ijoonni kun edda ilaalamu akka laayyootti waan darbee nutti fakkaachuu isuu danda'a. Garuu waa baay'ee keessa darbineerra. Egaa Waaqayyos nu gargaaree tattaaffii keenyas har'a geenyeerra. Isa boruus ittuma fufnaa jechuudha. Rakkoon ilaalchaa qaamolee hawaasaa tokko biraa fi maamiloota tokko biraa akka ture bara darbee naaf kaasteetta. Isaan gamsaatu furamee ammas kan hin furamin jiraa? Waa'ee kanaa nutti. Guutummaatti hin jijjiiramne iddoo tokkotti gana ammas hin hafa. Hojii hin barbaadama. Akka calqabnee sana garuu jijjiiramee jira. Mee maaltu fooyyee maaltu hin jijjiiramne? Namoonni baay'ee amma iddoo daandii gubbaa irratti yookaan safaratti eeggatuun amma akka qaaniitti ilaalaa jiru. Maaliif kun filannoo ijaa argataniif gara keenyatti dhufuu calqabanii. Duraan tokkoffaa waan kun hin baramne waan kana barsiisuun dirqama ijaa ta'eef amma garuu waan kun ijaa jiruuf namnis argaa jira, amanamummaa keenyas argaa jira. Kanaafuu yaadni isaanii gara keenyatti dhufaa jira. Namoonni tokko immoo beekanis ta'uu danda'a, otoo hin beekinis ta'uu danda'a. Hin beeknisa
ammayyuu ganaa tokko tokko daandii gubbaa irratti kan gatan jiru. Naannoo mana dallaa mana namaa irratti gatuun jira. Kun egaa ammayyuu nafa. Akka magaalaa Ambootti hojiin isin jalqabdan hangam jijjiirama fideera? Akka magaalaa keenyatti erga nuti ufnee namni biraa otoo odeessee wayyaa garuu akka magaalaa keenyatti jijjiirama guddaa argineerra erga nuti hojii kanatti gallee amma iddoo tokko naannoo tokkotti balfi kuufamu amma iddoo isaatti hin arginu baay'ee hir'ateera magaalaa keenyatti baay'ee mootummaa guutuu jechuun hin dandeenyu ammas jira garuu hojiin barbaadannis. Gama carraa hojii uumuutiin yeroo jalqabdan sanaa namoota yookaan dargaggoota lamaaf carraa hojii uumuu natti himtee turte ati yeroo ammaa kana dargaggoota hangamiiti kan isin duukaa hojjetaa jiranii tarii yeroo sana tiraaktara tokkoon kan jalqabdanii isumaan hojjetaa jirtu moo kan biraas dabaltaniittu? Innaa calqabnu nama lama qaxarree hojjechaa turre amma garuu nama 4 goonee nama 2 daballee nama 4 taasisneerra. Hojii kanatti nama 4 taanee ka'anii hojjechaa jiru. Inni kan biraa tiraaktarri nuti dura qabachaa turre tiraaktara kireeffanneetu hojjechaa turre. Amma garuu carraa adda addaa maatiin nu go'ee irratti liqaa baankiitiin tiraaktara tokko bitanneerra. Tiraaktara ishee tokkoo fi saharaatiin hojjechaa jirra. Akka Afrikaattis ta'e akka Itoophiyaatti yookaan akka addunyaatti lakkoofsi dargaggootaa baay'ee dabalaa jira. Keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti immoo lakkoofsi dargaggoota hojii hin qabne yookaan hojii barbaadanii gara malee dabalaati kan jiru. Kanaan wal qabatee hojii isin hojjetaa jirtan hangam muuxannoo ta'a? Hojiin kamiyyuu bu'aa baay'ee qaba. Kana keessatti hojii balfa goggogaa kaasuu irratti nuti calqabnu namoonni baay'ee nu faana deeman iyyuu nu faana amma deemuu dhiisanitti namoonni baay'ee amma qaana'anitti bakka keenya amma qaana'anitti namni ga'ee jira. Kun immoo ilaalcharra ka'a. Ilaalchi kun immoo sirrii miti. Hojiin hojiidha. Hojiin mana mootummaa yookaan xarapheezaa irra teessee kan hojjetu hojiidha. Balfa goggogaa isa kaastus hojiidha. Hunduu hojii mataa isaati. Garuu adda addummaan isaa kan fide ilaalcha mataa keenya. Kanaafuu balfa kaasuunis hojii tokkooti. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu yookaan hojiin kun namni maannaan jedhaa otoo jechuu baatan amma ta'anii otoo hojjetan. Amma daandii gubbaa irra deeman otoo hojjetan. Jijjiirama guddaa akka dhufuuf nama guddaa. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu otoo dhiisanii gara hojiitti otoo galanii waan guddaa jedha. Mee hojii kanarratti mudannoo akkamitti isin mudatee beeka? Hojii kanarratti hojii hojjennu nama wayiitu daandii gubbaa irratti nu arge nagaa nu gaafate. Hojii kanarratti hojjettaa nun jetteetu ayizoogaa hin darbaa kunis nun jette. Kun jechaan ilaalcha isheeti. Nuuf hojiidha kun. Isheef garuu waan qaanii isheetti fakkaateera. Kanaafuu ilaalcha keenya sirreessinee baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Mee kaayyoo akkamii qabdu gara fuulduraatti? Nuti kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya tokkoffaa warshaa 2 dhaabuu. Warshaa tokkoffaa pilaastikoonni sassaabanii riisaayikilii yookaan irra deebi'an hojiirra akka oolan. Inni lammaffaan immoo qotee bultoota keenyaaf kompoostii qopheessu. Kanarra immoo faabrikoonni kana keessatti immoo carraa hojii uumuu nama baay'eef isaamma 4 goonee gara 100tti gara 200tti taasisuu barbaanna. Hundeessaa dhaabbata tajaajila kosii yookaan balfa goggogaa kaasuu yaadnee fi miseensa waldaa kanaa yaada dhaggeeffattootaaf qooddeef maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen si galateeffadha jabaadhaa. Eshi galatoomaa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.
amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.